السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم توتاف جالتم توني هردفتوني ورمو تاج توتوريال. الحمد لله هن نجا كوت نجا إنك يهنجار الله هن كبجارا بك جرتم مرس نجاو. دعوتك يا فيديو الرقم كذا واتسابين وان هارا وان جايبا وان هدو تكسم فايدة في دجرا وان هارا واتسابين في السنين اسم برسيس. قام برمساتين درمون درات وروني يوتيوب channel كينيا فاروتات أم بغنا قام نفتح channel كينيا سبسكرايب ورچون دكتنا دا. Yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha. Achi booda all ka jettoon irra kaayadhaadha. Barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like gootanii nu jajjabeessuun dagatinadha. Barumsaan karaadhaa isin darbee YouTube channel keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee komentii jalatti nu barreessaadha. Egaa gammanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. هيا دعوتك يا واتسابين وان هدو تكنا فايد وان هدو تكسم فايد في ده شو وانا جايباس في ده أما واتسابين كيسن وان هارا واتسابين في تكنا كن سني فيديو درس واتسابين كيسن أبديت كوچ سن رأي كمان شورا أبديت كوچ شورا بلاستور كيسن رأي غلطني تي واتسابين كيسن أبديت كوهني شوريون ني أبديت سنگا فتح إذا أنا ما أبديت كوده تنجرا أبديت كوچ شونا راهنه كموي شورا كمسرة ترجع يرتن أوبن جا كيسن كرو أسباقنا تيو أوبن جرو دبه أبديت سنگا فتح أبديت كوده آتي هاروم سايچ وان هارا واتسابين أما في دكنا akka inni isiniif jechuun WhatsApp keessaniiti. Yeroo haala kanaan update gootan WhatsApp keessatti galtanii haala kanaan WhatsApp keessatti yeroo galtan jechuudha. Tuqaa sana kilikni gootu achi booda settings ka jedhamu kilikni gootu achi booda account ka jedhamu kilikni gootu achi booda private ka jedhamu kilikni gootu achi booda awwal irratti kan argannu last isaan kana kilikni gootu. Egaa akkuma asirratti argaa jirtan kunoo amma waan afur fidee jira jechuudha. Duraan waa sadii ture waan afur dabalee fidee jira jechuudha. Amma asirratti wanti afur keessaa wanni afuraffaadhaa kan itti dabalame wanti haaroon kun faayidaan isaadhaa maali jettanii ona gaafatan jechuudha. Akka namni tokko online irratti isin argu yoo hin barbaanne nama hunda osoo hin taane nama isin akka online irratti isin argu hin barbaanne tokko akka inni online irratti isin argine yookiin yeroo isin seentan yeroo isin online baasan akka inni isin argine yoo barbaadne jechuudha. Asirratti kilik gootaniiti lakkoofsa nama sanii filattanii yeroo lakkoofsa nama sanii filattan irratti yeroo kilik gootan haala kanaan raayitiin diimtuu isinii dhufti irratti kilik gootaniiti raayit kana kilik gootu achi booda amma namni isin akkas gootan kun jechuudha. Yeroo isin online seentanii fi yeroo isin online irraa baatan WhatsApp irra yeroo galtan isin argu jechuudha. Nama hunda osoo hin taane namni sun qofti jechuudha. Isin galee akkasuma profaayilii keessanillee akka inni hin argine yoo barbaadan profaayilii suuraa isin profaayilii godhatan yoo hin barbaanne jechuudha. Akka hin argine yoo hin barbaanne irra kilik gootaniiti lakkoofsa nama sanii san filattanii achi booda raayitii kilik gootanii namni suni keessumaa profaayilii suuraa isin WhatsApp irra kaayyatan illee hin argu jechuudha. Akka namni hundi hin argine isin qofti akka argatan yoo barbaadan immoo asirratti nobody ka jedhamu irra kaayyatanii dhoksachuu dandeessu jechuudha. Danii kilik gootu. Booda namni tokko illee hin argu. Ammallee asirratti yeroo isin seentanii baatan yeroo isin seentanii baatan namni isin agartee akka inni isin argu hin barbaanne sun yoo nama san cufuu barbaadan jechuudha. Lakkoofsa nama sanii qofa jechuudha. Lakkoofsa nama hundaa osoo hin taane irra kilik gootaniiti lakkoofsuma nama sanii lakkoofsa hunda isinii fida irra kilik gootaniiti raayitii kilik gootu khalaas. Namni isin akka isin online irratti isin argu hin barbaanne sun isin arguu hin danda'u jechuudha. Yeroo isin seentaniis yeroo isin online irra teessaniis yeroo online irra baatanis waan tokkollee arguu hin danda'u. Isin galee haala kanaan waan ajaa'ibaa fida jechuudha. Waan kana waan hedduu tokko nama fayyadu irraa fayyadamaadhaan isin jaa. Online WhatsApp keessanii gonkumaayyuu immoo namni hunduu akka isin argine yoo hin barbaadan jechuudha. Yoo namni akka isin argu hin barbaanne hundumaa cufuu dandeessan jechuudha. Nobody kanarra keessanii haala kanaan cufuu dandeessan jechuudha. Namni takka illee online WhatsApp yeroo seentanis yeroo baatanis isin arguu hin danda'u jechuudha namoota. Haala kanaan yoo barbaadan nama tokko dhuunfatti kan nama tokko cufuu dandeessanii yoo barbaadan immoo kan nama hundaa'u akka namni gonkumaayyuu isin argine godhuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa isin galee jettanii abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka irraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun tuqatinaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer godhaadhaa barumsa birootti nagalti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.